Champions League Awurooppaatiin kaleessa Barcelonaan New Camptti Atletico Madrid simatee goolii 2-0dhaan mo'atameetii kan isaa inni jiru. Tapha kanarratti egaa Barcelonaan taphataan ittisaa Pau Kubaris daqiiqaa 44 irratti kaardii diimaan dirree ba'uu isaatiin taphattoota 10 taphachuudhaaf kan inni dirqame jechuudha. Egaa rukuttaan balleessaa sanaan rukuttaan kenname. Balleessaan sun egaa Barcelonaan egaa Juliano Simoni irratti balleessaa hojjeteen Kubaris kan inni kaardii diimaan dirree ba'e jechuudha. Egaa balleessaa saniin rukuttaa kennameen rukuttaa adabbii kennameen jechuudha. Julian Alvarez goolii galcheen Atletico Madrid dursaatii kan inni ture. Boqonnaa deebii immoo Alexander Sirlus daqiiqaan 20 yeroo hafutti jechuudha. Goolii lamaffaa dabaleen Atletico Madrid 2-0dhaan injifachuun walakkaa xumuraatiif darbuudhaaf carraa isaa bal'ifateetti kan jiru. Atletico Madrid erga 2006 as New Camptti kan inni injifate jechuudha. Egaa Barcelonaan taphataa tokko kaardii diimaan ba'uu isaatiin gatii sakkafalchiteetti kan jiru. Egaa akkuma duratti kaasee erga 2006 as New Camptti kan inni injifate. Kilaboonni kunneen lamaan walakkaa xumuraatiif darbuudhaaf egaa tapha deebiitiin morkiin waliin taasisan kan eegamudha. La Ligaan torbaan darbe keessa waliin taphataniiti kan isaan jiran Barcelona 2-1 injifachuun isaanii argama. Sun immoo haamilee uumee fi Barcelona of dagantiinsa wanta mul'isaa turedha kan inni fakkaatu jechuudha. Kanaanis egaa morkiin isaan taasisan tapha deebiitiin kan eegamudha. Marcus Rashford jalqabarraa eegaluudhaan taphateetii kan inni ture. Egaa yeroo lamaaf sibiilli goolii jalaa kan deebises kan eegamudha. Alvarez egaa goolii inni galchine dursummaa Atletico kan inni qabsiisee jechuudha. Leensaan Barcelona Hansi Flick murteen baariin kennamaa ture kan Atletico Madridiif looge jechuudhaan yaada isaanii kan isaan ibsan jechuudha. Diego Simeone kan leenjuu qaba Atletico Madrid 2014 fi 2016tti tapha xumuraatiif ga'us Real Madrid injifatamee waancaa dhabuu isaanii hatama. Barcelonaan immoo bara erga 2015tti as waancaa fudhachuudhaaf egaa tapha deebii kanaan qabxii jalqabaa kana ni jijjiiramu. Atletico Madridtu tapha ammas Champions League'dhaan Barcelona dorgomichaan ala taasisee tapha xumuraatiif darba walakkaa xumuraatiif darba kan jedhus kan eegamudha. Liverpool gara Paris Saint-Germain malee milkoofnee fi Desire Doué fi akkasumas Kvaratskhelia gooliiwwan galchaniin Paris Saint-Germain 2-0dhaan injifateetii kan inni jiru. Tapha kanatti Mohamed Salah teessoo jijjiirarra kan taa'eetii kan ture. Liverpool yaalii kallattii isaanii eeggate osoo hin taasinis kan inni ba'e jechuudha. Yaaliiwwan 18 taasisan keessaa egaa yaaliiwwan 18 PSG'n taasisee ture. Haa ta'u malee Liverpool yaalii kallattii isaa eeggate tokko osoo hin taasisin kan inni ba'e jechuudha. Egaa waancaa feetiin 4-0dhaan Manchester City mo'ataman yaala kaleessas injifatamuu isaanii keessattuu leensicha irratti dhiibbaa cimseetii jira. Alexander Isak erga mudee darbeetii miidhamaan rakkachaa turuun isaanii hatama. Tapha kanarratti jalqabarra jijjiiramee seenuudhaan taphateetii jira. Mohamed Salah hin taphanne teessoo jijjiirarra ture. Maaliif Mohamed Salah hin taphachiisin jedhamee yoo gaafataman Arne Slot yaan isaan kennan taphataan kun daqiiqaa 20 fi 25 taphachuurra nuti ittisaa turre taphichaan waan ta'eef boqochuu isaaf fayyaa jedhudha kan isaan kennani. Haalli isaan itti taphachaa turan gaarii akka hin taane fi taphaan caalamuu isaanii dubbataniiti jiru. Anfield Roaditti garuu qabxii kana ni jijjiirra yaada jedhu kennan Arne Slot akkuma tapha dabriin marsaa 16tiin Galatasaray durfamaa turanii 1-0dhaan mo'atamanii tapha deebii injifatan. Ammas immoo tapha deebii Anfield Roaditti ni injifatu immoo dorgommiin ala ta'u kan jedhu kan eegamudha. Kaleessa Stadium Abbabaa Biqilaa Finfinneetti murkii taasifamee Qidus Giyoorgis injifannoo torbaan darbeetti aansuudhaan injifannoo lamaffaa argachuu isaatiin sadarkaa isaallee gara 13ffaatti ol fooyyeffateetii kan jiru jechuudha. Taphoota lamaan walitti aansuudhaan injifachuu isaatiin Qidus Giyoorgis jechuudha. Tapha kaleessaa kanarratti egaa Bafiqaaduu Asirsaany daqiiqaa 10ffaarratti goolii galcheen Elektrik dursaatii kan inni ture. Haa ta'u malee egaa dursummaa isaa sanatti fufsiisuu hin dandeenye. San booda irratti egaa boqonnaa deebii Taganuu Tashoomaa fi akkasumas Fitsum Xilahun gooliiwwan galchaniin Qidus Giyoorgis 2-1 injifateetii kan jiru jechuudha. Egaa taphoota hedduu osoo walitti aansuudhaan osoo mo'atiin imalaa kan ture Qidus Giyoorgis keessattuu sadarkaa gadiitti gadi bu'eeti ture. Kilabichi liigicha keessa turuudhaafis rakkachuu akka danda'u illee dubbatamaatii kan ture. Haa ta'u malee egaa kilaboonni sadarkaa gadii keessa jiranis garaagarummaan jidduu isaanii jiru. Dhiphaa ta'uu isaatiin kilabiin taphoota muraasa injifachuudhaan sadarkaa isaa fooyyeffachuu
taphachuu akka danda'u kan eegamudha. Egaa kilabii sadarkaa 12ffaarra jiru Shaggar irraa kaasee hanga sadarkaa 17ffaarra kan jiru Itiyoo Madiinitti jechuudha. Garaagarummaa qabxii 3 qofaadha jidduu isaanii kan jiru waan ta'eef sadarkaan yeroo garaagara yerootti kan inni fooyya'udha. Egaa kaleessa erga torbaan darbee injifatee booda ammas tapha lamaffaa walitti aansuudhaan kan injifate Qiddus Giyoorgis 2-1 mo'achuu isaatiin qabxii isaas egaa 31 gahuudhaan taphoota lamatti aansuudhaan injifatee taphoota 25 irraa jechuudha. Taphni tokko osoo isaafuu Buna Itoophiyaa wajjin taphni tokko isaafaa taphni tokko osoo isaafuu gara sadarkaa 13ffaatti ol siqeetii kan inni jiru jechuudha. Qiddus Giyoorgis taphoota 25 keessaa 8 injifachuudhaan 7 qixaan bahee 10 kan injifatame qabxii 31 sadarkaa 13ffaa irratti kan inni argamu jechuudha. Kanaan alatti immoo taphni Itiyoo Elektiriik illee gahumsa gaarii mul'isaa kilaba turedha. Taphoota dhiyootiin fooyya'insa mul'iseen kilaba liigichaanis morkataa cimaa ta'aa turedha. Haa ta'u malee taphoota lamaan darban injifachuu hin dandeenye Elektiriik jechuudha. Kaleessas mo'atamuu isaatiin egaa garaagarummaa sadarkaa 3ffaa irra kan jiru Nageellee wajjin jiru dhiphisuudhaaf qabu of jalaa balleesseetti jechuun hin danda'ama. Garee Faasil Takkaalinyiin leenjii Qiddus Giyoorgisiif injifannoo guddaa fi kilabichi keessattuu yeroo hedduuf shaampiyoon Itoophiyaa kilaba ta'edha. Taphattoota ciccimoo hedduus kilaba horatedha. Kanaanis wal qabatee liigicha keessa turuudhaaf egaa murkii taasisuuf injifannoon kaleessa argate injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Gama biraatiin taphni Buna Itoophiyaa fi Shaggar waliin taphatan irratti egaa Finfinneetti taphni waliin taphatame kan irratti Shaggar tokko qixaanii kan inni xumuree daqiiqaa 42ffaarratti Amiir Abduu golii galcheen Shaggar dursaatii kan inni ture. Haa ta'u malee boqonnaa deebii Abubakar Adaamuu golii galcheen tokko qixaan taphichi xumurameetii kan inni jiru. Tapha kana irratti egaa Bunni Itoophiyaa qabxii tapha kana qixaan ba'uu isaatiin Bunni Itoophiyaa qabxii 36 sadarkaa 7ffaarratti kan inni argamu. Shaggar immoo qabxii 31 sadarkaa 12ffaa irratti argama jechuudha. Egaa direedhaan kaleessa mo'achuu isaatiin Shaggar 12ffaatti gadi siqeetii kan inni jiru. Tapha kanaan duratti egaa ajajaa dhibbaa Fiqaa Damaamuuf gaggeessan kan taasifame illee taate tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaa kaleessa irratti uumame keessaa ajajaa dhibbaa Fiqaa Damaamuu egaa waggoota 40 oliif kilaba Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti seenaa guddaa qabu. Isa biroo Buna Itoophiyaa hoggansaanis hundeessuudhaanis akkasumas immoo kilabicha keessatti hojiilee garaagaraa hojjetaniin seenaa gaarii kan qabanidha. Bunni Itoophiyaa waliin keessattuu 1997 fi 2011 shaampiyoonii Itoophiyaa akka ta'uuf gargaaraniiti kan isaan jiran yeroo turmaata isaaniitti. Egaa ajajaa dhibbaa Fiqaa Damaamuu hojii isaanii kan akka gadhiisan erga ibsanii booda boordii kilabichaa irratti yaa'ii taasisaniin jechuudha. Dr. Israa'el Dagafaa pirezidaantii kilabichaa ta'uudhaan akka itti fufan ibsamuun isaanii yaadatama. Kaleessa garuu deeggartoota isaanii fuulduratti ajajaa dhibbaa Fiqaa Damaamuuf gaggeessan taasifameetii kan inni jiru. Tapha kaleessaa kanarratti egaa Bunni Itoophiyaa harka 54 kubbaa to'achuudhaan taphachaatii kan ture. Harka 46 Shaggar kubbaa to'achuudhaan kan inni taphate. Yaaliiwwan goolii eeggatan taasisuunis Bunni Itoophiyaa 4 yoo taasisu Shaggar 6 kan inni taasise. Walumaa galatti garuu taphichi tokko qixaan xumuramuu isaaniitiin Bunni Itoophiyaa taphoota 5 darbe keessaa tapha 3 injifatee tokko qixaan kan inni tapha tokko qofaadha kan inni mo'atame jechuudha. Kanaanis qabxii isaa 36 gaachuudhaan sadarkaa 7ffaarratti kan inni argamu. Leenjisaan Buna Itoophiyaa Saamsoon Ayyala taphichaan booda yaadni isaan kennaniin taphichi ulfaata akka ta'e eegneetii turre of eeggannoo dhabuudhaan goolii nutti galte yaada jedhudha kan isaan kennanii. Isaan morkataan isaanii jechuudha diree irratti ittisuudhaan ittisaanii cimsuudhaan kan isaan taphatanii jechuudhaan kan dubbatanii isaan bansiisuudhaaf dhibbaa taasisaa turre. Boqonnaa jijjiirama taasisneen boqonnaa booda immoo isaan jijjiiruudhaaf yaalleetti ture. Tapha itti aanuun garuu hanqinoota keenya sirreessinee cimnee deebina yaada jedhudha kan isaan kennan. Leenjisaan Shaggar Iyyaasuu Maraazirq gama isaaniitiin egaa kaardii diimaan taphataan Nuuraa Ba'uu ilaalchisee abbaan murtee isaan kennan abbaan murtee 4ffaan murtii isaanii akka jijjiiran taasisuu wal qabate komii isaaniitii kan isaan dhageessan itti dhiyeenyaan kan jiran abbaan murtee dirree keessa jiranidha. Isaan irraa fagoo jiran akkamitti arganii murtee isaan jijjiirsisan yaada jedhudha kan isaan kennan. Haa ta'u malee egaa tapha kanarrattis taphataan hanqina taphataa qabaannus
hammam hanga san nu caalanii hin turre walumaa galatti garuu injifachuu dhabuun qaama birootti quba qabu osoo hin taane taphattoota keenya carraa hedduu balleessanii goolii 4 hanga 5 galchuu ni dandeenya yaada jedhudha kan isaan kennanii egaa taphatanuuf immoo fooyyofnee deebina yaada jedhullee kennaniiti kan isaan jiran taphichaan to'annee taphachuudhaaf yaalleetii jirraas kan isaan jedhan kanaanis egaa taphichi tokko qixaan kan inni xumurame tapha biroo kaleessaatiin hawaasatti taphatameen baankiin daldala Itoophiyaa 3-0dhaan Maqalee Sabaa Indartaa injifateetii kan inni jiru baankiin taphicha injifachuu isaatiin qabxisaa 34 gaachuudhaan taphoota afran darbanis osoo hin mo'atamin imala kilaba jiruudha. Tapha kaleessaa kanarratti Huzeef Shifaa golii tokko galcheetii jira. Natnaa'el Daani'el akkasumas Natnaa'el Daani'el golii 2 kan inni galcheechuudha. Kanaanis baankiin daldala Itoophiyaa taphoota 3 walitti ta'an taphoota afran darban osoo hin mo'atamin imaluudhaan qabxii 34 sadarkaa jaffaarratti kan inni argamu jechuudha. Tapha kanaanis egaa injifannoo baankii daldalaatiin xumurameetii kan inni jiru. Taphni Midira Gannat Shiree fi Diree Dhawaan achuma hawaasatti waliin taphataniin immoo goolii Muhammad Naasir galcheen 1-0dhaan Diree Dhawaan injifateetii kan inni jiru jechuudha. Muhammad Naasir daqiiqaan taphni boqonnaa duraa xumuramee daqiiqaa dabalattee daqiiqaa qisaasofte keessatti daqiiqaa abbaa murtee dabalan keessatti goolii galcheen egaa Diree Dhawaan taphoota 3 booda injifannootti deebi'eetii kan inni jiru. Kilabichi qabxii 32 sadarkaa 11ffaarratti kan inni argamu jechuudha. Arras Pirimeer Liigii Itoophiyaa kun itti fuudhaan ni taphatamu. Taphoota irraa keessattuu Nageellee Arsiin Madiin waliin morkiin taasisan sa'a 7 Finfinneetti kan isaan inni taphatamudha. Arbaa Mincaa Diyaa Hosaanaa waliin, Walwala Digiraat Yuunivarsiitiin Walaayitaa Dichaa waliin, Buni Sidaamaa immoo Machaal waliin taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa irra taphataman taphoota afranidha. Keessattuu Nageellee Arsiin akkuma yaadatamu tapha darbeen Adaamaa 2-1 injifachuudhaan gara injifannootti deebi'eetii kan jiru. Kilabichi gara barana liigichatti ol guddatee gahumsa gaarii mul'isaa turus taphoota as dhiyootiin garuu gahumsi isaa sun jalaa gadi bu'eetii kan ture. Amma immoo gahumsa gaarii sanitti deebi'uudhaaf egaa Dastaa Tulluu fi taphattoonni isaanii gahumsa akkamii mul'isu tapha torbaan darbee gahumsa gaariidhaan Adaamaa mo'atan ammas immoo itti fufuudhaan garaagarummaa dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin jiru dhiphisuudhaaf murkii taasisanidha. Buna Sidaamaa qabxii 48 liigicha kan dursaa jiru. Nageellee Arsii qabxii 41 sadarkaa sadaffaarratti kilaba argamudha. Kanaaf garaagarummaa qabxii 7 jidduu isaanii jiru kana dhiphisuudhaaf egaa har'a injifachuutu irraa eegama jechuudha. Madiin Itoophiyaan gama isaatiin egaa kilabichi sadarkaa gadirraa fagaachuudhaaf murkii taasisu waan ta'eef kan inni injifannoodhaaf kan inni taphatu waan ta'eef taphichis kan eegamudha jechuudha. Egaa odeeffannoo Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanumaan bira dabarree gara odeeffannoo Pirimeer Liigii Oromiyaa irraa argannetti yoo dabarree egaa Pirimeer Liigii Oromiyaatiin kaleessa Naqamteetti eegaleetii jira marsaa lamaffaan Pirimeer Liigii Oromiyaa jechuudha. Kunis egaa marsaa lamaffaan Pirimeer Liigii Oromiyaa kun kaleessa achi Naqamteetti yoo eegalu kilaboonni kudhan dorgommicha irratti kan isaan hirmaatanidha. Isteediyeemii Wallaggaatti dorgommiin kun kan eegalu jira. Pirimeer Liigii Oromiyaa marsaa jalqabaatiin Diksiis olaantummaan xumuruun isaanii yaatama. Marsaa lammaffaa kanaan eenyutu olaantummaan xumuree akkasumas shaampiyoonii Oromiyaa ta'a kan jedhus kan eegamudha. Egaa kilaboonni kaleessa dorgommiin kun isteediyeemii Wallaggaatti eegamu akka hooggantoonni biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaas akkasumas kantiibaa magaalichaas achitti argamuudhaan egaa taphicha jalqabsiisaniitii kan isaan jiran. Haa ta'u malee isteediyeemii Wallaggaa irratti hanqinoonni kana dura turan ammas akka hin furamne odeeffannoo riippoortaroonni keenya achiin dhugaaniin arganneetii kan isaan turan deeggartootaaf iddoo yeroo roobni roobus akkasumas immoo yeroo aduu haalli mijataa ta'e jiraachuu dhabuu isaatiin isteediyeemicha keessatti jechuudha. Haa ta'u malee kaleessa taphni Pirimeer Liigii Oromiyaa kun kaleessa tapha tokkoon eegaleetti jira. Gimbii fi Sifxiin taphna waliin taasisaniin Gimbiin 1-0dhaan injifateetii jira. Torbee 14ffaa Pirimeer Liigii Oromiyaatiin jechuudha. Ammas egaa taphoonni kun arrasitti fuudhaan isteediyeemii Wallaggaattiin taphatama. Arra sa'a 3 jechuun Sanbituu waliin kan isaan taphatan ta'a jechuudha. Sabbataa fi Jimmaa Abbaa Bunaa sa'a 5 irratti achuma isteediyeemii Wallaggaatti kan waliin taphatanii sa'aatii 7 irratti immoo Muka Xuree fi Diksiis kan waliin taphatan ta'a jechuudha. Ajjee fi Walisoon sa'a 9 irratti kan waliin taphatan ta'uu egaa odeeffannoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa irraa argannee kan isaan inni mul'isu ta'a jechuudha. Kana kanumaan bira dabaree odeeffannoo
atileetiksii wal qabatan irratti yoo dabarru gaa Itoophiyaan akkuma beekamu shaampiyoona atileetiksiin addunyaa kan qopheessu kontinentaal tuur kan guyyaa tokkoof turu magaalaa Finfinneetti qopheessuudhaaf karoorfateeti kan jiru. Atileetonni ciccimoon egaa dorgommii kanarratti hirmaatan keessaa atileetonni olompikii fi shaampiyoona addunyaa irratti qabxii gaarii fidan dorgommii kanarratti akka hirmaatan yeroo garagaraatti himameeti kan inni jiru. Kanneen keessaa gaa shaampiyooniin olompikii lammiin USA Daliilaa Muhammad gara Finfinnee akka dhuftuu fi dorgommii kanarratti akka hirmaattudha kan himame. Atileetiin kun egaa olompikii yeroo irratti meetira gufachiisa meetira 400 fi 400 egaa biyya isheetiif meedaaliyaa warqii atileetii argamsiisteedha. Kanaan alatti immoo dorgommiilee garaagaraa irratti Diamond League dabalatee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti morkattuu ciftuu fi atileetota maqaa gaarii qaban keessaa ishee tokkodha. Kanaan duratti immoo atileetiin Keeniyaa kan olompikii fi akkasumas shaampiyoona addunyaa irratti gahumsa gaarii mul'isuudhaan keessattuu fageenya gabaabaatiin maqaa gaarii horatee Ferdinand Omanyaalan gara Finfinnee akka dhufuu fi dorgommii kontinentaal tuur kan Itoophiyaan qopheessitu kanarratti akka hirmaatu dubbatameetii jira meetira 100 jechuudha. Kana alatti immoo lammiin Ameerikaa kan olompikii Paaris irratti gahumsa gaarii mul'istee atileetiin Gaabii Toomsan dorgommii kontinentaal tuur Finfinneetti qophaa'u kanarratti akka hirmaattu himameeti kan inni jiru. Kanaanis wal qabatee egaa atileetonni ciccimoon addunyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa fi olimpikiitiin maqaa gaarii qaban dorgommii kanarratti qabxii gaarii akka galmeessan himamaatii jira. Eebila 10/2018 yookaan immoo April 18 2026 irratti dorgommiin kontinentaal tuur guyyaa tokkoof turu kun Finfinneetti kan dorgomudha. Isteediyeemiin Finfinneetti egaa dorgommii interkontinentaal tuur kanaaf yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan dorgommii intarnaashinaala qopheessitu kanaaf egaa isteediyeemii Finfinneetti tiraakiin isaa haaromfamaa turuun isaanii yaadatamaa. Tiraakiin haaromfamaa jiru kun xumuramuudhaaf dorgommichaaf akka qophii ta'uudha kan eegamu jechuudha. Kanaaf atileetota Itoophiyaaf illee maqaa gaarii Itoophiyaaf illee shaampiyoona yookaan dorgommiilee gurguddoo akkanaa kana qopheessuun hedduu kan fayyaduu fi biyyattiifis maqaa gaarii kan itti horatu. Atileetonni ciccimoonis atileetota shaampiyoonii addunyaa olompikii addunyaa arguudhaan irraa barumsa kan argatanii fi fakkeenya kan ta'uuf akkasumas guddinni atileetiksii biyyaatiifis kan fayyadu waan ta'eef dorgommiilee ciccimoo intarnaashinaal akkasii kana qopheessuun Itoophiyaaf guddina atileetiksii Itoophiyaatiif wanta guddaadha. Kanaan alatti immoo maqaa gaarii biyyattiis kan ol kaasu waan ta'eef dorgommiin kun kan eegamudha. Kanaanis egaa dorgommii interkontinentaal tuur Grand Prix guyyaa tokkoof turu kanaaf irratti atileetota ciccimoo hirmaatan keessaa Daliilaa Muhammad kan meetira 400 fi 400 gufachiisaan dorgomtu dorgommii kanarratti ni hirmaatee jedhamuun egaa odeeffannoo atileetiksii keessaa arganne isa cimaadha. Waancaa Afrikaa kan umrii 17 gadiitiif Itoophiyaan biyya kan Itoophiyaan irratti hirmaattu keessaa jechuudha. Morkootu qopheessaa 2026 jechuudha. Itoophiyaan eenyu wajjin akka taphattu beekameeti kan jiru. Itoophiyaan egaa ramaddii aatiin qopheessitu sirnichaa Morokoo dabalatee Tuniziyaa fi Ijipti waliin ramadamteeti kan isheen jirtu. Cape Verde Côte d'Ivoire jechuun Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Cameroon, Uganda fi DR Congo waliin ramadamanii kan isaan jiran. Mali, Congo, Tanzania fi Mozambique ramadicaatiin kan waliin ramadamanii. Senegal, Afrikaan Kibbaa, Algeria fi Gaananis waliin ramadamanii kan jiru. Dorgommiin kun eebila 13 irraa eegaluudhaan kan inni dorgomu ta'a jechuudha. Egaa bitoota dhufurraa eegalee Morokootti kan eegalu akkasumas hanga waxabajii lamaatti itti fufuudhaan kan inni dorgomu jechuudha. Pirezidaantiin CAF Dr. Patrice Motsepe Dakar daawwachuudhaan egaa tokkummaadhaan kubbaa miilaa Afrikaa cimsuudhaaniiti kan isaan jiranii. Akkasumas egaa waancaa Afrikaa darbeen Morokoon erga injifattee booda Senegaal erga injifattee booda ammoo waancaan Afrikaa Senegaaliif irraa fudhatamuudhaan Morokoof kennamuun yaadatamaa. Sunis immoo dhimma wal mormisiisaa turedha. Amma federeeshinichi Senegaal pirezidaantichi Senegaal daawwachuudhaan kubbaa miilaa Afrikaa keessatti tokkummaan hojjennee wanta gaarii guddina kubbaa miilaa Afrikaatiif gumaachuu qabna yaada jedhu kennaniitii jiru. Aliyu Siiseen hojii leenjisummaa Liibiyaa gadhiisaniitii kan jiranii. Leensaan kun kanan duratti egaa Senegaal keessatti kan beeknu. Senegaal waggoota 10 leenjisaniitii jiru 2015 hanga 2024tti. Egaa Senegaal bara 2019 waancaa Afrikaa xumuraaf akka geettu leenjisaa gargaaranidha. 2021tti immoo Senegaal shaampiyoonii Afrikaa taasisaniitii jiru. Ergasiis garuu gara kaaba Afrikaa imaluudhaan Liibiyaa leenjisaatii kan isaan turanii taphoota 10f Liibiyaa leenjisaniitii jiru. Liibiyaan egaa gulaalli waancaa
addunyaa kan ramaddii isheetiin sadarkaa sadaffaan xumuruu isheetiin waancaa addunyaatiif osoo hin darbiin biyyaaf ta'edha. Kanaaf Aliou Cisseenis tapha intarnaashinaali torbee darbeetiin irratti taphoota lama Nijeerii fi akkasumas Laayibeeriyaa waliin Liibiyaan taphatteen lamaanuu qixaan kan isheen baate egaa tapha saniin injifannoo dhabuun isaanii akkasumas biyyattiin waancaa addunyaatiif akka darbuu dadhabuu isaaniitiin hojii isaan irraa ka'aniiti kan isaan jiran. Kanaaf egaa Liibiyaa fi Aliou Cisseen gargar baaniiti kan isaan jiran.